Ashamaa harka fuunee maatii keenyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaadhaa galata rabbii. Isinis immoo akka nagaa taatanii abdii qabna. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin akka qabu jechuu jaalannaa. Egaa har'as deebinee dhufee jira. Har'a immoo maal isiniif fide sapiraayiziidha. Sapiraayizii obboleettiin keenya tokko egaa warri aannanii barbaada. Warri aannanii naabiti bal'atu naan jette dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa 3 qofa haasofne jechuudha. Guyyaa duraa natti himtee guyyaa lammataa isaa naqamee ilaalamee fi guyyaa sadaffaa irratti bitattee galtee jechuudha. Kan osaashii maatiin ishii bitanii fi galaanii jiru jechuudha. Innaa sa'aan baay'ee shaggaadhaa rimaa ji'a 8 qaba hin elmama. Egaa isaa faranjiidha waan ta'eef rimaa ji'a 8tti manaa baay'ee hin beeku kan argitanii akka ta'a. Akkuma isin yoo nuti biyya arabaa jalqaba deemna akka sosodaannee girgiddaa jalatti maxxannu sana akkas ta'an illee innaa obboleettiin keenya kun beeruutii jechuudha. Achii maatiitti bilbilattee maatiin ishii dhufanii ilaalanii egaa kinooti isaa kan naa bittan malee jetteeti sa'aan baay'ee bareeda. Akkuma argitan kana jechuudha faranjiidha isaaniin elmama garuu rimaadha. Rimaa ji'a 8tti manuma argita fi lafiitii kanaa ba'ee jechuudha. Innaa kanaaf asuma magaalaa Sallaatitti gurguramee ishiinis kan jiraattu egaa biyya Arabaati malee gara fuuldura magaalaa Sallaati. Egaa ammaaf maatiinis obboleewwan ishii maatiin ishii azara waan ta'eef isaanuma biratti galee kinoo erga galee bilbilee gaafannee akkami sa'aan keeyii shagga hadaayii jennee maatii isaa gaafannaan maatiin nutti yoodha bargit nurraa fagoo miti. Innaa in elmamaa shaggaadhaa nuun jedhanii egaa aannan isaa amma jechuudha dhugaan nuti abbaan nutti gurgurate ganama leetirii 10 galgala 10 leetirii 20 kennaa nuun jedhan. Dhuguma amma rimaa ta'ee rimaa ji'a 8tti egaa ji'a tokko qofa hafee jechuudha aluudhaaf. Amma tanaayyuu leetirii 7 kennaa jiran dhugaa. Bakka baay'ee tokko ajaa'iba dhugaa gatiin isaa ammoo iyyuu iddilii obboleettiin keenya kun dhugaa iddilii qabdii 180 bitame. 180 kuuwwan amma 300 250 akkasii kun garuu 180 bitatte obboleettiin keenya. Bakka carraa malee hin ta'u wannumtuu hunduu rabbi carraa malee hin ta'u. Kanaaf sa'aan baay'ee bareeda gurraacha shaggaadha bakka horii gurraacha barruunis osoo ta'e malkiin bareeda gurraachis garuu rakkoon qabu inni obboleettii keenya baga gammaddee amma gara biyyaatitti gara manaatitti galaafii jira jechuudha. Kan gottota meeqa'ee abba'ee deemaa jira. Egaa kan oofaa jirus kaasuunis bira jira. Kaasuun bira jira jechuudha. Dhageetti innis fuudhee fi egaa kan oofaa jiru maatii ishiitii. Aduma galee aduma san elmamee haati ishiitti gammaddee baay'eetti gammaddee najiistanii ji'anuun jettee eebbishii tokko dhugaa dubbachuudha baay'ee bakka galgala nuu bilbilanii elmatanii kaana nuu bilbilanii baay'ee nu galateeffatan dhugaa. Inna najiistanii ji'aayii baadiyyaa gara magaalaatti galtee haati ishii dura maatii horii qabanii egaa sababa nageenyatti gara biraatirraa dhufanii jechuudha qarsaarraa dhufanii. Innaa baay'ee gammadde dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko bakka hin beektanii namni biyyaa ba'e bakka waan baay'eetu jalaa badaa wariin sunis kun achitti hin gubatee kun hin du'e jedhanii gatanii badanii amma garuu ilmoo qabaachuun kanaaf ilmoon dhaluu kanaaf tola ilmoon isaanii bittee kennitee fi aduma galeefsan ilmatanii isiniin jira. Egaa baay'ee gammaddee abbaan illee haati illee akkatti na eebbiste dhugaa amma fira taanaa naan jette baluma kanaa jechuudha. Akkasii warroonni bitachuu barbaadan manas ta'e mana kaartaa pilaanii qabu adaamaa qorqoorroo warri barbaadan miliyoona 3-4 koottaa haayi jedha guutee jira. Kwaaliti isaa kan eeggate kan kaartaa pilaanii qabu sin jira kan hin qabne sin jira innaa hin badinaayi haayi jettanii akkamii waaqaan isaa jettanii nama gaafatanii achumaan hin badinaa koottaayii. Yoo bitachuu karoora qabaattan yookiin immoo iyyuu nama haasofsiisuun maal faayidaa qabaare yoo bitachuu karoora qabaattan isiniin jira. Egaa akkasuma viidiyoo keenya immoo laayikii godhuu maa dagattanii biliis laayikii godhaa nu jabeessaa nuti wanna barbaadda isinii fidaa jirra laayikii godhaa nu jabeessaa isin jaalannaa.
bakka jirtanitti nagaan keenya isin wajjin haa ta'u isiniin jenna. Nagaa waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Nagaan keenya immoo isin haa qaqqabu. Kanaaf laayikii gochuudhaan eegalaa. Warri bitachuu barbaadanis seeloo jira.